Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota fi hordoftoota keenya akkam jirtu nageenya rabbii guddaan bakkuma isin jirtanitti isin haa qaqqabu jecha har'a viidiyoo tokko qabadhee isin dhiyaadheetii jira. Viidiyoo tokko jechaadha waan tokko irraa haasa'uu barbaanna. Egaa wanti irraa haasa'uu barbaannu maali jechuun keessan hin oolamu. Egaa amantii waa'ee amantii biyya keenya keessatti deemamaa jiruu fi waa'ee masgiidanii fi beeta kiristaanaa gubataa jiru ilaalchisa. Akkuma beekamu jechaadha deengadda jechaadha masgiida Nanjaashii kan waggaa 100 fi wayii lakkoofsisee jechaadha deengadda qaamota hin beekamneen rukutameetiin daaraa ta'uun beekamaadha jechaadha. Egaa daawwattoota keenya waa'ee masgiidaa jechaadha waa'ee masgiida gubataa jiruu fi kan qaama hin beekamneen gubataa jira jedhanii kaan ammoo qaama hin beekamneen rukutamu jira jedhama. Nuti wanti beekuu qabnu Oromoo nuti mootummaan biyya keenya jechaadha warroonni biltsiginnaadha jechaadha amantiidhaan adda nu qoqqooduuf amantiidhaan adda nu qooduudhaaf gargar nu baasuudhaaf wanti isaan hin hojjenne hin jiru jechaadha. Garuu wanni isaan hojjetan kana hunda keessa wanni isaaniif guutame wanni isaaniif ta'ame tokko hin jiru jechaadha. Egaa wanti nu beekuu qabnu warroota musliimaas ta'e warroonni kiristaanaa jechaadha. Masgiida akka biltsiginnaan ijaaramte irraa eegalee masgiidni meeqa kamtu kan gubate beeti kiristaanni meeqa kam kan gubate nuti ammoo oromummaa walitti qabna waan ta'eef amantiin keenyas garagara yoo ta'e oromummaan nuti walitti qabnaa jechaadha. Oromummaan nuti walitti qabnu ammoo amantii keenyaa kan balleessu miti. Isaan siyaasa ofii ooffatuuf jecha teessoo ofii irra turuudhaaf jechaadha amantiidhaan walitti nu buusuu waan barbaadaniif nuti ammoo wanti nu beekuu qabnu amantiidhaan walitti bu'uu akka hin qabne asumaan dhaamsa isinii dabarsa. Wantoonni nuti dubbannu kana hunda keessaa biltsiginnaan jechaadha waa'ee masgiida Najjaashii baay'ee waan nama gubu waan nama aarsuudha. Masgiida keenya masgiida bara hedduu masgiida silaa akka seena qabeessatti taa'amuu qabu oggoo rukutaniitiin akkasitti daaraa godhan akka amantii musliimaa tokkotti baay'ee nutti dhaga'ama. Haa ta'u masgiida asiin dura akkasitti gubate san jechaadha. Sanis qaamonni mootummaa namoonni tokko kan gadi bayaniitiin yaada kennan hin jiru. Warroota kana hunda agartee kanneen warra biltsiginnaa kana keessa warni namni yaada kana kenne tokko hin jiru. Waa'ee masgiida gubachuu fi waa'ee masgiida Najjaashii kan rukutame irratti yaadni isaan kennan tokko hin jiru. Haa ta'u warroonni biltsiginnaadha gabbahanii yaada tokko akka kennan akka miidiyaa kanaatti jechaadha dubbachuun barbaada. Maaliif callisamee yoo ka jennu ta'e ammoo maaliif callifamee maaliif masgiida gubate kana irratti hanga amma yaadni kennamuu dhabame kan jedhu jechaadha. Maaliif yaadni irratti kennamuu dhabame kan jedhu maaliif warroonni biltsiginnaadha maaliif gabbaaniitiin ilaa ammaatti masgiida rukutameetiin jedhe maaliif yaada kennuu dhaban kan jedhu hunda kennaaf gaafiidha. Isaan wanni isaan barbaadan siyaasa ofii oofachuudhaafi malee waan amantiidha walitti waan amantii jibbiinsaa miti. Garuu amantii ofii dhiifama siyaasa ofii oofachuudhaaf jechaadha wanti isaan hin dalagne hin jiru wanni isaan hin goone hin jiru. Kun hunduu garuu namni amantii isaa tuqamee amantii isaa irratti callisu hin jiru. Maaliif warra kiristaanas ta'e warri musliimaa jechaadha yoo amantiin keenya kan tuqamu ta'e kanarratti callisuu hin qabnu akkanatti yaada kiyyaatti jechaadha. Maaliif amantiin kan dhuunfaati waan ta'eef jechaadha amantiin kan dhuunfaati. Kanaaf waan amantii keenya irratti jechaadha amantii kamirrattuu amantii ofii namni sabni kamiyyuu amantiin isaa akka jalaa tuqamu waan hin barbaanneef kanarratti callisuu hin qabnu. Akkuma durra agartee warroonni musliimaa Oromoo musliimaa taatanii Oromoon kiristaanaas wal cinaa dhaabbannee wal gargaaruudhaan amantii keenya akka jabeeffannu warroonni biyya keessa jirtan jechaadha masgiida keenya akka eeggannu warri kiristaanaas beeta kiristaana keessan akka eeggannu wal taaneetiin mana amantaa keenya akka eenu jechuu barbaadeeti.
Siyaasaan biltsiginnaa baay'ee waan nama gaddisiisuudha. Wanni isaan hundi deemaanii jiran hundi ta'uu fi didame gara maraan waa'ee amantii kana irratti baay'ee mokkortii baay'ee yaalii guddaa godhaa turanii uummanni keenya galanni isaaniif haa ta'u waa'ee amantii walitti hin buunuu irratti baay'ee tokkoomanii jiranii baay'ee tokkummaa isaanii agarsiisanii jiranii ammas akkuma dur tokkummaan keenya cimee amantii walitti hin buunuu irratti itti fufnee akkasumatti ammallee akka amantii keenya tiksifnu fi masjiidota keenyaa fi beet kiristaana keenya akka eeggannu asumaan dhaamsa isinii dabarsuu barbaada. Dhuma irratti jechaadha dhuma irratti warroota ijoollee agartanii Saudi Arabiyaa keessa jiran jechaadha ijoollee Saudi Arabiyaa keessatti dararamaa jiran sagalee haa taanuu fi Oromoo warroonni ijoolleen Oromoo Saudi Arabiyaa keessatti hidhamaniitiin achi mana hidhaa keessatti dararamaa jiran jechaadha duraan ho'aan akkasitti ho'aan garmalee qaamni isaanii akkasitti akka argitan kasanitti badeetiin ture. Akkasumatti manuma ho'a keessatti keessummeessan sanitti jechaadha qabbana kanas qorras akkasitti balaaxama san irratti qorra kanas dabarsanii jiranii namuu miidiyaa qabdanii jechaadha miidiyaa guddaa qabdan xiqqaa qabdan miidiyaa keessaniin ijoollee Saudi Arabiyaa keessan Saudi Arabiyaa jiraniif sagalee haa taanuu sagalee walii haa taanuu abshiir ijoollee Saudi Arabiyaa sagalee isiniif taanaa hanga dandeenyeen sagalee isiniif taanaa rabbiin mana hidhaa san keessaa isin haa baasu rabbii nagaa hanachi isin haa baasu isiniin jenna. Namoonni viidiyoo kana daawwataatiin jirtan jechaadha like share subscribe gochuudhaan dhaamsa kana waliif dabarsaa isiniin jenna hanga dandeettanitti isinis warroonni miidiyaa qabdan jechaadha miidiyaa keessaniin warra Saudi Arabiyaa jiraniif sagalee ta'aa isiniin jedha asumaan dhaamsa koo kanumaan gabaabsaa. Ora bula.